Rete. Mara kan sajjini hadda. Polisi Ah, polisi sajjini wo malan jira re polisi. Inspector eenyuti? Masaratiin jedhama. Inspector Masaratiin. Waaqayyo guddaa sana eebbisu. Eessarra aanaa jibaatiin jirtu? Godina Shawaalidha. Eesse? Aanaa jibaat. Eesse? Waaqayyo sana eebbisu. Nagaadhaa ree kamii haalli hojii immoo kamidha? Bareeda. Waaqayyo oolchaadha. Mee dhugaatii keessan itti fufaa akkam ture? Ana jiddoo kootu na dhukkubee ture. Eessi? Gaafa sana ciiseen ture jechuudha. Eessi? Utuma ciisee jiru taniyyuu karata keessa yaadadhe. Eessi? Karata keessa yaadadheen isinii bilbilee akkuma bilbileen naa baattan jechuudha silkii. Eessi? Achi na dhukkubaati na kadhadhaa xinnoo ishee raajiin isin jedhe. Eessi? Naan achumaan waanuma si bira jiru harkatti qabadhu siin karadha achi boodan dibattaa achi hin fayyitaan jettani. Eessi? Baajiliinis haa ta'uu zayitii dibataas haa ta'u harkatti qabadhuu naan jettan. Eessi? Naaniin harkatti qabadhe jechuudha zayitii dibataa hin qabu baajiliinii wayina bukkee ture jechumaan harkatti qabadhe. Na yaaladha sirriidha guyyicha. Achumaan harkatti qabadhee naa kadhattanii dibadheen yeroo suma waan ta'e dhannoo koo keessa bakka qabbanni wayii natti dhagahame hin fayyee bakka achumaan hin fayyee. Isaan sila ganama hojii dhaquu hin dandeenye hojii dandeenye dhufuu jedheeni bilbiladhee ture waajjira kootti. Eessi? Achi booda fayyeen hojii koo bakka nama raajiin wayiitu naqamte irraa naaf kadhatee maqaa keessan hin beekun ture yeroosi. Raajii wayiitti bilbiladhee silkii waa ijoollee naa kennee raajii wayiitti bilbiladhee naanii naa kadhatee achumaan hin fayyee dhufeen jedhee warri biiroo kootiin dinqisiifatan bakka akkamitti fayyitee dhuftee filoona dhukkubeetteedha. Waaqayyo baay'ee dinqiidha inspekter. Baga Waaqayyo isin gargaare baay'ee ajaa'ibadha. Akkasuma fayyee kanumaa fedheen isin gargaarii ture Waaqayyoon galateeffachuuf jedhee jechuudha. Baay'ee nama tola baay'ee dinqiidha Waaqayyo baga isin gargaare baga gammaddanii. Ameen. Anillee baay'ee isinii gammadeera baay'ee namatti tola gooftaan baga isin gargaare ammas immoo harka keessan ol kaafadhaa Waaqayyoon isiniin kadha. Amma galgalli kun galgalatti Waaqayyo dhimma keessa jalqabame sana xumuru siif haa ta'u. Ameen. Dhimmati jalqabdee karaarra jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin siif haa raawwatamu. Ameen. Dhimma foonii dhimma hafuuraa dhimmi kee irraa jalaan raawwatamu haa jalqabu. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin akkuma fayyitee dhugaa baate kanatti itti fufi. Ameen. Warra fuula nama baay'ee duratti anaan dhugaa ba'an fuula abbaa koo duratti isaaniin dhugaa ba'ani gooftaa Yesuus. Ameen. Fayyuu kee namoota kaanittis akkuma odeessite fuula Waaqayyoo duratti akkuma dubbatte Waaqayyo akkasuma fayyina kee itti fufee mirkaneessu. Ameen. Ammaa ka'ee maqaa Yesuus Kiristoosiitiin wanti dhaloota baay'ee gaadaa ture sin argatin. Ameen. Sirratti hin raawwatamin. Ameen. Carraan kee maqaa Yesuus Kiristoos gara jalan ta'in. Ameen. Waaqayyo gooftaan fayyisuu isaa waaqarraa sirratti dhangalaasu. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin ulaan fayyinaa sirratti dhangala'u. Ameen. Maqaa Yesuusiin ulaan fayyinaa sirratti dhangala'u. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ammayyuu fayyinni sirratti ta'u. Ameen. Waaqayyo haboo siif kennu. Ameen. Irratti mo'icha argadhu. Ameen. Waaqayyo bara kee eebbisu. Ameen. Waaqayyo jireenya kee hafuuraa lolame jireenya kee foonii lolame Waaqayyo hunduma isaa daangessee bilisummaa kee mirkaneessa. Hafuuratti foonittis Waaqayyo birmadummaa sii kenna. Ameen. Hojii namni dhiphataa qoramaa hojjetu kana mataa isaas akka birmadummaadhaan hojjetu Waaqayyoon godha. Ameen. Sammuun kee cinqatii keessa akka hin jiraanne mataa kee qabadhume haaleluyyaa. Ameen. Hojii namni of shakkaa jireenya isaa dhiphisaa jiraatu kana maqaa Yesuus Kiristoosiin birmadummaa sii kenneera. Ameen. Ilaa toonaa makaanoo dha toonaa makiya. Sammuun kee ammaa kaasee birmadummaa haa gonfatu. Ameen. Yaaddoo amiroo cinqatii adda addaa sirraa fageesseera maqaa Yesuusiin. Ameen. Humna dhiiga holichaatiin sirraa fageesseera. Ameen. Waaqayyo namni kun yaadda'an jiraatin. Ameen. Akkamiin taa'aa jechaan jiraatin. Ameen. Humna amantii tokko si gonfama haaleluyyaa. Ameen. Hojii namni yaaddaa akkamiin taa'e dhewaa meeqa of shakkaatu kanaati bilisummaadhaan jiraatta hojjetta. Ameen. Ola dana masika na moza bachena mokaria. Waaqayyoonni foon kee dhukkubarraa fayyisee amma immoo hafuura kee fayyisanaan jedhe. Ameen.
Hafuura kee birmaduu baasaa jedhe. Ameen. Ala keewwan baahate jeene heeworra bagaan waaqayyo hafuura kee birmaduun baasaa jedhe. Ameen. Waaqayyo nama kana birmaduu baasi. Ameen. Hafuurri kee dhiphina sodaa jalaa ba'eera galgala kana. Ameen. Bakka sananni keessatti teeshinaa hojii hojjetu kana teeshinaa hojjetu bakka birmadummaadhaan hojjetta kana booddee. Ameen. Ameen. Waaqayyo gooftaan birmadummaa si gonfachiisa. Ofiisee waan maakaasee milikkita gammachuu hin gammadamu. Waaqayyo akkasiin godhanaan jedhe haaleluyyaa. Ameen. Waaqayyo gooftaan maccaa guddaa eebbifamu. Ameen. Waaqayyoonni si eebbisee inni si fayyise maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Ameen. Ulfinni kan saatii